amma diisan. Ara dhiisi Oromoo ta'e dhiisi. Nam beekan. Nuti Facebook sistema adda itti fayyadamu turre gaafa harabbi waan akkasiin deebisanii Boorana beelaanii dheebotan jechuudha. Akkasuma gammoojjii baddaa baalee kun gaafa chaalenjiitti itti fayyadamu turre. Inde Dr. Abiy abaaboo tokko inde Dr. Abiy naa kenna abaaboo. Abaaboo takka naa kenna. Namni lama abaaboo speedy bana turos guys turos abaaboo lama qabdanu አንድ ሌላ አንድ እንደ ዶክተር አብይ እንትን እኔም ጓደኞቼም ቤተሰብም እንትን ቤት የለንም እስቲ ኮንዶሚኒየም አንድ ደብል ጋይስ ማነው ደግሞ አብይ አንገን እንጆ አብይ በርጋ ጠቅላይ ሚኒስትር ማለ ያናው መቃ አብይ ሀብራም በቃ አገርቴ በይታት አረ ነምቤካ ገሩ kun ዶክተር አብይ አህመድ ፕሮፋይል ይሳት ያረብ ማሻአላ ጊፍቲ ፑሽ ወዳ ለንጨ ቀዲስ ጀን ዋና ጉዳ ቀዲሳ ካ ኩማ ለማ ሀተሩ ሀደምኑ ያ አናና ደብሲስና ፕሊዝ አኒ በይተ ጊፍተር ይኸየለ ነው ዲክታክኒ ዲሰኒ እንዴ ዶክተር አብይ ፊንፊኔ ነው ማባረስ ዳንተ ላይ Finfinnee kabar liqii fudhatteeti moo wanti jedhajeen baay'ee sin kabaja kondominiyeem matak lai ani bu'aa baay'ee buuse Oromoo afaan Amaaraatti jijjiirii yeroo sallee argatta aara dhiisi hin beeka Oromoo ani si yaadeeti ammaa gochuu hin dandeenyu ni qaba kun isaa miti garuu dhiisi ta'uu danda'a hingalu me kondomini ofiifillee otoo hin ta'in anaafillee otoo hin ta'in hin ta'u kaa dhiisi idileenyaa haa ta'u me anu Faatimaati abbaa carraa taanaan ni gammanna miti waa takka waa gochuu hin danda'u lallaachuu dhuftanii eessa jiraatta garuu Adaamaa moo Finfinnee jiraadhaan kunoo kiraayyuu arraka akkamitti arginu hojii footoo haa oolee gaafa biyya jiru san biyya gaafa jirtu sanii hoomiree hin beeku ka duraan yoo ta'e achi Finfinnee miti Finfinnee egaa Abiy alamma'uu jalqabee nuti see ani egaa biyyaa deeme baatii jaaffan biyyaa deeme eessa galte Kaayiroo akkamitti beektu warra Kaayiroo qofaa kursii qaba sin jaanii simbe ka video ke nalla bar malta te bata kashti okay aye kastana na bait ani Jaafurin ture no gandu fe gana Jaafur okay ay barena shagad doktor Cairo maka arabiti malta bishaan kana keenya deeffannaa bishaan keenya jiran qabsaaf dhufne barnuti
maal taate abiyyootoo jiru ganaa ni wannaa jedha abiyyuu barii gargaarsa taanaaf inni ni jira nuti ilmaan inni hojjenna maal. Shaka inni isaafuu simti dhiisi. Gaanuu erganii. Erga diiyaaspooraa taate ji'a afur. Abaaboo be Dr. Abiy, thank you so much. Abaaboo takka qajeelaa ko. Ara abaaboo takka guys. Indee mangisti galee isaaf yoo nan ashkaabbatu akkas inni dabbar. Sirba Adam keessatti akka jalqaba duraa sammalee qaboodaa jechoota isaa namni dhaggeeffatee jirta. Amadi Inde Dr. Abiy badayye saka bani Adam dabilin akan dhumanne sagalee maana duud dabilin akan dhumanne ka Dr. Abiy galatoma naadabuuf miti naadabuuf akkanatti tattaafachaa jirta. Kuma lama hagallu ka kuma lama na dabbiin bani Adam. Kuma lama na tabbiini. Shirna godha giftaroota sintu beekaa giftara naayama. Ayyo caaltu kuma lama biyye Dr. Abiy baay'ee nu yaada dhugaa ani am mana kiyya duratti jechu ababa akkamiin bareedu dhufee dhaabtolle. Natti tola. Ana dhoko gammachuun kee gammachuu kiyya waan akka mara kongo. Garuu caaltu gaafa kofaltuu namni bareeda dhugaa rabbi. Galatamu. Tirsa mannaa hin heerumne immoo. Namni heerume qofli isaan bareedu jaanii. Heerumte immoo hin heerumne siin jedhee akkasii. Amma wanta badaa ani maanuu na tursiisu. Heerumteettaa? Irsi ke jannata gale ka. Jannata lafa. Kana yoo isaaf dhifne wayyuu inni haayimu. Amma mana keessatti ibsaa gamuun ibsitu. Hin ibsinu. Ilkaan keeyyuu ni fa maaliif ibsitu? Dhugaa. Si ho'e. Amma biyya galii kooriidar limaatii hojjetu wajjin biyya balastagna. Xiqqoo qabsoo kana harta ka deebisnee ennaan nun dhufamu turu. Hayya bakka isa barbaadnu nuti waliin kooriidar limaatii kana kuma lama haa gallu ka adabbii Dr. Abiy maali kuma lama haa gallu malee. Guys kuma lama galchaa woomaatiin adabdu laaluuf jarjaree dhugaa. Araani wanna Gilavi galakifam de amino machno Gilavi asko Gilavi use the Gilav guys send gift jedha Gilavi keessatti shanin ba isa Gilavi fayyadama badayes keessa Dr. Abiy tuqito Dr. Abiy akkana kaaso simetawi ta'e tuqito kuno shanin ba isa argite send gift jedhani badayes kuma takkaanti balama malee tarru jechuudha. Ani kolfisi jedhayu tatabbiin wanna guddaa sina ta'u. Maammaa utuman jiru. Dr. Abiy bari simmeetaawiin godhintu Dr. Abiy dhiisi. Dr. Abiy. Gilaabi sii kennee jira Dr. Abiy. Dhugaa. Atobisiin kanumatu baale bu'a eebata hiyyeessa utuma xaaruu eessatti dhalatte garuu caaltu Harargee dhalatte eebata hiyyeessa eessa beekta Harargee eessa ani Harargee deemeen beeku ati eessatti dhalatte ani Arsii dhaladhe dhugaa Arsii eessa Arsii bakka baay'ee dhaladhe
Baadiyyaa dhaladhanii baadiyyaa safari kenna maqaayuun qabu baadiyyaa caffaa jedhamu dhaladhe. Okay, arsii keessa hanga takkaniin beekan jeeti bar maatii achi jira. Eessa beektu? Aanaa jechuun abboomsa. Abboomsa biyya jedhamu haasaan beeka garuu eessa biyya Adaanachaa beebee? Asallaa jechuun karaa asallaa. Karaa asallaa nan beeka karaa asallaa bakka kam? Bakkee isaa dhaqee beekamtinu. Amma laali gara asallaa gaafa deeman dheeraan jira, itayyaan jira, gondee bii jedhamtu jirti na fakkaate. Abaaboo lama gaa'e. Obboleessi abbaa kiyyaa guddaan achitti horee maatiin isaa guutuun achi jiran. Abboomsa magaalaa abboomsaa jechuudha. Hin beeku. Garuu ani arsiidha bakka maatiin kiyya hunduu kan dhalatanii guddatan. Abbaan kiyya isaati tiyyas. Abbaan kiyya Harargee haati tiyya Shawaadhaan. Maashaallah. Kana bar garuu abbaan kiyya dhiigaan Shawaadha beektaa. Maatiin isaanii Shawaadha galaan irraa gara Arsiitti galan. Indee Dr. Abiy ante uqatii dabil irratti gilaabii ayyar irratti dabil gilaabii fayyadamaa ka. Gilaabii tuqaatoo seendi gifti arabannaate baande harkotta Dr. Abiy galatooma Dr. Abiy galatarraa hafa Dr. Abiy. Maal kun? Maal beeka? Dr. Abiy dhugaa sirii falmataa oola bara asirratti anjaa giraanjaa meeqa kaasa? Beebii shottottoo turu beebii asmaan sirii. Ante gista akkatti kuma lamaaf waamu. Eegaa nama sammuu qabu gilaabii fayyada. Bakka Dr. Abiy doktorota waamanii hin jira kanas. Kompiitara injinaringii barate bari ati caaltuun beektu amma. Min booyin haadha kun booyin dhisi hin dabarte akka hin dabarte dhisi. Wayyoo. Isa miti. Isa lakki isa malee Dr. Abiy giftii kanaaf jiraaf.